Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa waliin maana waliin tura. Taphoonni Torbee 14'ffaa Liigii Olaanoo Oromiyaa ramaddii Mattuutti taphoonni 5 geggeeffameera. Ganama sa'aatii 2 irratti jaardagaa jaartee fi bishaan Toophii gidduutti morkii geggeeffameen galchii malee boqonnaaf boon taphaa boqonnaa deebiitiinis galchii malee qabxii qooddataniiru. Kanumaanis karree eegaan jaardagaa jaartee Biraanuu Margaa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Mafufuun sa'aatii 4 irratti mandii fi gabaaroobii gidduutti taphaa geggeeffameen galchii malee boqonnaaf boon taphaa boqonnaa deebiinis daqiiqaa 53ffaa irratti Abaay Badiruu mandiif lakkoofsiseen dursummaa qabaatus daqiiqaa 68ffaa irratti Iyyaasuu Habtee galchii ofitti lakkoofsiseen galchii tokko qixaan qabxii qooddatanii jiru. Kanumaanis Saamu'eel Waggaarii gabaaroobii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 6 irratti immoo Limmuu Gannatii fi Arbuu Culullee gidduutti morkii geggeeffameen daqiiqaa 6 irratti Abdurrazaaq Gadaamuu, daqiiqaa 35ffaa irratti immoo Abtaamuu Shariif galchii wal duraa duubaan Limmuu Gannatiif yoo lakkoofsisan daqiiqaa 41ffaa irratti immoo Yoosef Nagaasaa Arbuu Cululleef galchii mo'atamuu jalaan baraarree lakkoofsiseera. Kanumaanis Limmuu Gannat galchii 2-1 Arbuu Culullee injifateera. Abdusalaam Sultaan ammoo karree eegaa cimaa ta'uun Limmuu Gannat irraa badhaafameera. Waaree boodaa sa'aatii 8 irratti Jaansayyoo fi Injinnii Mugar gidduutti geggeeffameen daqiiqaa 10ffaa fi 27ffaa irratti Alaazaar Hubinee galchii 2 wal duraa duubaan yoo lakkoofsisu daqiiqaa 30ffaa fi 38ffaa irratti Qidduus Mulgeetaa dabalataan galchii 2 wal duraa duubaan Injinnii Mugariif lakkoofsisuun dursummaa qabachiisanis Naatinaal Simaachoo immoo daqiiqaa dabalataa 90 boodaatiin galchii mo'atamuu jalaa hin baraarree Jaansayyoof lakkoofsiseera. Kanumaanis Injinnii Mugar galchii 4-1 Jaansayyoo injifateera. Alaazaar Hubinee immoo Injinnii Mugar irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha xumuraa sa'aatii 10 irratti Aggaaroo fi Mattuu gidduutti geggeeffameen daqiiqaa 12ffaa irratti Gaatwiich Maaluud galchii lakkoofsiseen Mattuu dursummaa qabachiisuun boqonnaaf ba'uun daqiiqaa 55ffaa irratti Yisiyaaq Miftaa Aggaaroof galchii lakkoofsisuun wal qixxeessus daqiiqaa 69ffaa irratti Saamu'eel Zakkaariyaas akkasuma daqiiqaa 71ffaa irratti immoo Fitsuu Masaffaa galchii wal duraa duubaan Mattuuf lakkoofsisuun Mattuun galchii 3-1 Aggaaroo injifateera. Kanumaanis Tamasgeen Girmaa Mattuu irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Mattuu irraa.